Gaaf tokko Yesuus bishaan ciisaa Genesaaret jedhamu bukkeen dhaabata ture. Namoonni baay'een immoo dubbii Waaqayyoo isa irraa dhaga'uudhaaf wal dhiibuudhaan isatti bu'ani. Bidiruu lama qarqara bishaanichaatti hidhamanii arge. Qurxummii qabduunis keessaa ba'anii kiyyoo isaanii ni quturani. Bidiroota sana keessaa isa kan Simoon yaabee Simoonin bidiruu isaa bishaanitti buusee qarqara irraa xinnoo ishee gara gidduutti akka buutuuf gaafate. Achumaan taa'ee bidiricha irraa jara hin barsiisa ture. Dubbii isaa erga dhaabee booddee Simoonin gara tuujjubichaatti hiiqi. Qurxummii qabuudhaafis kiyyoo keessan darbadhaa jedhe. Simoon immoo deebisee yaa barsiisaa, eda halkan guutuu baay'ee itti dadhabne, homaas hin qabne, amma garuu ergaati dubbatte dubbii keetiif jedhee kiyyicha nan darbadha jedheeni. Isaan kiyyoo isaanii yommuu darbatan, kiyyoon isaanii matarsa'uu ga'utti qurxummii danuu qabatan. Hiriyoonni isaanii bidiruu biraa keessa kan turan dhufanii akka isaan gargaaraniif hawwatan. Isaanis dhufanii fi baay'ina qurxummiitiif liqimfamuu amma ga'anitti bidiroota lachuu qurxummiidhaan guutani. Simoon Phexros waan ta'e kana yommuu argee jilba Yesuusitti kufee yaa gooftaa sitti dhiyaachuun anaaf hin ta'u, ani nama cubbamaadhaa jedhe. Simoonii fi isa wajjin kan turan hundinuu waa'ee qurxummii danuu qabuu isaaniitiif na'anii dinqifatan. Yaaqoobii fi Yohannis ilmaan Zabdiyoos warri hojiidhaan hiriyoota Simoon turan dubbii kana akkuma warra kaanii raajeffatan. Yesuus yommus Simoonin hin sodaatin, si'achi immoo nama kan walitti qabdu hin taataa jedhe. Bidiroota isaanii gara qarqaraatti erga baasanii booddee hunduma dhiisanii Yesuus duukaa bu'anii jedha. Hundumaa kan dandeessu, gaarummaan kee faraarri kee bara baraan kan jiraatu, Waaqa qulqulluu, Waaqa dhugaa, Waaqa jireenyaa, maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyoo galannii fi ulfinni guddaan isaa siif baay'atu. Ati Waaqa keenya jiraannee guyyaa har'aa kana akka agarru situ nu gargaari. Nagaa situ nuu kenne, jireenya situ nuu kenne. Ammas ganama kana sirraa baranna yaa gooftaa. Anarraa baradhaa jettee atu jireenya akka sirraa barannu, naamusa akka sirraa barannu, yaa Waaqayyo garraamummaa akka sirraa barannu atu nu abboomteetta. Maqaa jaallatamaa ilma kee Yesuus kanaan ganama kanas dubbii kee jiraataa nutti dubbadhu. Bolonni koo lafa jiranitti ayyaanni kee maqaa gooftaa Yesuus dachaa isaaniif baay'atu. Alammi janne keessa kan jiran, yaa Waaqayyo jireenyi isaanii jeeqaman taane keessa kan jiru, dhukkubsatanii kan jiran, haalota adda addaatiin kan jeeqaman, yaa gooftaa dhangalaanaa kan isaan jeequ. Haalli karaa adda addaatiin obboloota kootti bu'ee jireenya isaanii, namummaa isaanii, fooniif hafuura isaanii jeequ. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana gabbi isaan irraa haa jedhu. Bolonni koo gabii haa argatanii, nagaan isaaniif haa ta'u, nagaan jireenya isaaniif haa ta'u, nagaan mana isaan jiraniif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusin nagaa keessan dabarre, nagaa keessa nagaa biyya lafaa caaluun mana obboloonni koo jiranitti ol seeni. Yaa gooftaa itti ol seeni, nagaan isiniif haa ta'u jedhiini. Nagaan waan hundarra caala yaa gooftaa. Namni nagaa jiraata, namni nagaa yoo qabaate nyaata, namni nagaa yoo qabaate qabeenya horata. Maqaa Yesuus Kiristoosin nagaan isaaniif haa ta'u. Humna nagaa goolessu isaan irraa rukuti. Nagaa faraara keen isaa wajjin ta'i, dubbii keetiin isaa wajjin ta'i. Dhankee bara baraan lolaa jedhu, aarsaan galataa Waaqa lafarratti siif haaru. Yaa har'aa kanas dubbii kee nutti dubbadhu. Maqaa jaallatamaa ilma keetii gooftaa keenya Yesuusiif jedhi. Ameen. Bakkeen amma isinii dubbisee Wangeela Luqaas boqonnaa 5:1 kaaseen isinii dubbise hanga 11tti kan jiruun isinii dubbise guutummaatti. Dubbii kanarratti akkuma seenaa dubbisaa irraa dhageenyetti gooftaa Yesuusitu tajaajila ministirii isaa biyya lafaa kanarra ennaa jiraatu gaaf tokko bishaan ciisaa Genesaaret jedhamu bukkee dhaabata gooftaatu. Namoonni baay'een immoo akkuma amala isaanii Yesuus Kiristoos jireenya biyya lafaa kanarratti tajaajile waggaa 3 walakkaa tajaajila isaa keessatti caalmaan tajaajila isaa warri teolojiyaanii akka jedhanitti parsentii 60 barsiisaa ture gooftaa Yesuusii jedhu. Hin barsiisa ture. Parsentii 60 hin barsiisee, parsentii 15 dinqii fi dhukkubsattoota fayyise. Akkasuma parsentii 25 immoo hojii biraa hojjete. Kanaafiyyuu gooftaa Yesuus parsentii 20, parsentii 60 barsiisaa ture. Hin barsiisa dhala namoo kana. Warra karaarraa gore, warra mooraaliidhaan cabe, warra yaada Waaqayyoo irraa gore, saba Israa'el bara inni dhufutti mooraaliin isaanii kufee haamileedhaan kufanii bittaa mootummaa Roomaa jalatti kufanii jiru. Kan isaanii barbaachisu hunda caala barnoota waan ta'eef hin barsiisa ture gooftaa Yesuus yeroo isaa kennee, yeroo caalmaa isaa kennee barsiisaa ture. Mana qulqullummaatti hin barsiisaa, iddoo hundumatti waan barsiisuuf gaafa Yesuus ciisa bishaan kana bukkee dhaabachuu isaa arganii namoonni baay'een dubbii kana dhaga'uudhaaf dubbiinsaa waan isaan gargaaruuf dubbii isaarraa dhaga'anii ajaa'ibsiifatanii har'as dubbii kana isarraa dabalanii dhaga'uudhaaf gara isaatitti baay'atanii dhufanii. Gaafa baay'atanii dhufanii gooftaan akkas godhe. Bidiruu lama qarqara bishaanii dhaabatan wayii arge. Hojii malee dhaabatu. Bidiruu lama qarqara bishaanichaatti hidhamanii argeeti. Qurxummii qabduunis keessaa ba'anii kiyyoo dhiquu turani. Kiyyoo isaanii dhiquu turani. Halkan guutuu
darbataa bulanii homaa dhabanii warra of nuffee galaana keessaa ba'ee bidiruu isaanii dhiqaa jiru tokko arge gooftaan Yesuus galaana sanatti. Isaan keessaa bidiroota sana keessaa kan Simoon yaabe galanni gooftaadhaaf haa baay'atu. Gooftaan filannoo bidiruu kee siif haa taasifatu. Kan Simoon yaabeetu xiqqoo gara qarqara galaanatii achi butateetu irra taa'ee namoota barsiisuu jalqabe. Bidiruu kee irra taa'ee namoota barsiisuu haa jalqabu Yesuus. Barsiisuu jalqabe hin barsiise. Dubbii isaa erga dhaabee booddee Simooniin immoo akkas jedheeni. Gara tuujjubichaatti hiiqii qurxummii qabuudhaafis kiyyoo keessan darbadhaadha isaaniin jedhe. Mata dureen tajaajila kiyyaarraas gara tuujjubichaatti hiiqii kan jedhu irratti dubbadha. Gooftaan Yesuus erga barsiisa isaa namoota baay'ee barsiisuu dhaabee booda Simoon Phexrosin gara tuujjubaa walakkaatti achi hiiqii kiyyoo kee darbadhu jedheeni. Phexros immoo yaa gooftaa edaa jedhe. Yaa barsiisaa edaa halkan guutuu baay'ee itti dadhabne homaa hin qabne. Amma garuu ergaati dubbattee dubbii keetiif jedhee kiyyicha nan darbadhaa jedhe. Baay'ee dadhabne keessaa baane malee keessaa baanee abdii kunnee galaana walakkaa dhaabataa jirra malee halkan guutuutti dadhabne qorraan waadamaa turre baay'ee dadhabne barsiisaa. Darbataa turre homtuu hin jiru. Darbataa turre karaati jettu homtuu hin jiru. Jireenya keenyan ta'iin Phexros fa'aa mudate kuni hunda keenya waan mudachuu danda'udha. Jireenya keenyaan gaafa walitti firoomsinu jireenyi keenya baay'ee dadhabee baay'ee nuffinee baay'ee qonnee baay'ee immoo gashuu dadhabnee baay'ee fiignee amma fiigicha keenya ammoo walitti qabachuu dadhabnee innaatti rakkannu gooftarraa qajeelfama fudhachuutu nurra jiraata yaa firoota koo. Phexros kan inni naa ajaa'ibu lakki halkan guutuuyyuu baay'een dadhabee anuu laaleera qurxummiin kun ammas hin jiru jedhee abdii kuteen dhiisne. Eddaati jettee yaa barsiisaa nan darbadha akka kootti halkan guutuun dadhabaa bulee amma garuu sababii dubbii keerraa kan ka'e waan ati dubbattirraa kan ka'e kiyyoo koo nan darbadha jedheeti kiyyoo isaa gara tuujjuba galaanaatti siqee akka qajeelfama gooftarraa fudhatetti kiyyoo isaa darbate. Abshaalummaan asirratti akka gooftaarraa qajeelfama fudhannetti kiyyoo keenya darbachuu qabna. Akka gooftarraa qajeelfama fudhannetti daldaaluu qabna. Akka gooftarraa qajeelfama fudhannetti hojii idilee keenya hojjechuu qabna. Gaafa sana eebbi danuun wal guuree eebbi guddaan jireenya keenyatti abboomama. Galanni gooftaadhaaf haa baay'atu. Kanaaf Phexros in abboomame. Abboomamuun baay'ee murteessaadha obboloota koo jireenya kiristaanummaa keessatti. Yaaleera shaakaleera ta'uu dide malee hin jenne. Ishii tole barsiisa. Dhugaadhaa halkan guutuu dadhabnee turre. Qorra sitti nu nyaachaa ture. Garuu qurxummii takka hin qabne dadhabnee nuffineet galaana kana keessaa baanee kiyyoo keenya dhiqaa jirra. Amma immoo ergaati jette kiyyoo koo nan darbadhaa jedhee kiyyoo isaanii karaa gooftanitti agarsiise tuujjuba galaana walakkaadhaan darbatanii. Gaafa kana ta'uu gaafa tuujjubatti siqankaa tokkoffaa kan isaan argatanii eebba danuu qabatanii. Nullee gara tuujjuba galaana walakkaa kanatti yoo siqne qarqararraa jireenya qarqaraarraa gara kan keenyaatti gizee firoomsinu namoonni baay'een bara isaanii guutuu qarqara jiraatu. Ittiin siqanii gooftaa jireenyaa isa madda jireenyaa ta'e kanatti waa'een Iyyesuus yeroo hundumaa isaaniif qarqara. Giddugaleessa jireenya isaanii hin godhatanii. Iyyesuusin giddugaleessa godhachuutti daagiidha namoonni baay'een. Bara baay'eedha edda amananii waggoota 20 dubbatu, waggoota 30 dubbatu. Edda namanii waggaa amma kanaati ani fagaadheera jedhu. Garuu akkuma ergamaan Phaawulos jedhee silaas iyyoowwan barsiisota ta'uudhaaf kan maltanii amma garuu kadaa'imanii nyaata lallaafaa barbaaddu barsiisota ta'uu maltanii nama dubbii jalqabaa hiikeesin barsiisuu barbaaddu jedhee warra Ibrootaatti dubbate sanaadha jechaadha dubbiin kun. Qarqararraa achi siquutu nurra jiraata. Barumaan jireenya qarqaraarra jiraachuun nurra hin jiraatu. Jireenya qarqaraarraa eebbiin argamu, jireenya qarqaraarraa qurxummiin hin qabamu, jireenya qarqaraarraa humtuun argamu firoota koo. Erga galaana keessa jiraachuun keenya namne karaa qurxummiin argamu eebba walakkaatti achi siquutu nurra jiraata. Itti siqi galaana walakkaatti, itti siqi tuujjuba walakkaatti qurxummii danuu qabatta, eebba danuu qabatta. Kanaaf maal argatanii gaafa nam tuujjubatti siqu namni eebba danuu qabata. Eebba danuu qabatta gaafa giddu galeessa kanatti siqtu. Itti dabalees gaafa tuujjuba galaanaa kanatti siqu obboloota kee hafaniif balbala eebbaa taata. Phexros fa'aa gaafa qurxummiin akka gooftaa Yesuus jedhetti darbannaan qurxummiin hanga kiyyoo isaanii tarsaasutti qurxummiin kiyyoo isaanii keessatti gaafa qabame hin waammate hiriyoota isaa na dhaqqabaa jedhee yaa Yohaannis na dhaqqabaa jedhee Yohaannis fa'aa waammate. Yaaqoobiif Yohaannis fa'aa waammateetu nuti ol qinfamuuf sababii qurxummiin baay'een kiyyoo keenyatti galaniif koottaa na gargaaraa jedhee. Jarri sunis akkuma isaanii warra qurxummii qabuudhaaf halkan edaa dadhabaa bulanidha. Garuu isaanis akkuma Phexros abdii kutanii warra dhaabatan keessaa waan ta'eef jaraaf iyyuu balbala eebbaa ta'e. Carraa hojii isaanii uume. Namni gaafa tuujjuba walakkaatti ofii siqu warra kaanis achi siqsuudhaaf danda'a. Ofii tuujjuba wal galaanaa qarqara dhaabannee warra kaaniin itti siqaa
achi siqaa jechuun nuffisiisaadha firoota koo. Yeroo baay'ee nuti warri wangeela lallabnu, warri barsiisnu, warri hojjettoota wangeelaa taane, warri geggeessitoota waldaa kiristaanaa taane ormaan achi siqaa jenna. Itti siqaa Yesuus itti siqaa jennee guyyaa guyyaadhaan hin barsiifna, guyyaa guyyaadhaan hin lallabna. Garuu kan nurra jiraatu dursinee ofii keenya tuujjuba galaanaa kanatti siqnee warra kaaniin koottaa jechuu qabna malee dhaqaa jechuu miti jireenyi kiristaanummaa. Geggeessummaan kiristaanummaas isa kanaadha. Wanti geggeessummaa kiristaanummaa sarvaant liidar kan jedhamu geggeessummaa biyya lafaa irraa wanta adda baasu inni biyya lafaa manaajar inni jedhamu dhaqaadhaa jedha. Inni kun immoo koottaa jedha. Hin dhaqnaa jedha. Kanaaf Phexros galaana walakkaa dhaabateetu qurxummii baay'ee waan argateef obboloota isaatiin koottaa na gargaaraa jedhe. Eebbatti waame obboloota isaa dadhabanii dhaabbatan. Eebbatti waamta gara tuujjuba galaana walakkaa kanatti sittee eebba gooftan si yaade eebba gooftaa keessa jiru gaafa fudhattu obboloota kee biroo, obboleessa kee biroo, obboleettii kee biroo jireenya jibbee, jiruu jibbee, of jibbee gara godhuu dhabee waan godhu wallaalee rakkatuuf balbala eebbaa taata. Kanaafiyyuu tuujjuba galaanaa kanatti achi siqi. Sadaffaa irratti duuka buutuu godhate gooftaa Yesuus Kiristoosiif duuka buutuu ta'anii namoonni kun eebba bichaa, qurxummii bichaa, kiyyoo isaanii guutuu ajaa'ibsiifachuu duwwaadhaan hin dhiisne. Gaafa eebba waraa walakkaa kana arganii Yesuus duukaa bu'anii hundumaa dhiisanii lakkoofsa 11 dhumaa irratti bartoonni isaanii gara qarqaraatti bidiruu isaanii gara qarqaraatti erga baasanii booddee hunduma dhiisanii Yesuus duukaa bu'anii jedha. Eebba qarqaraa keessaa gara walakkaatti erga achi siqanii booda eebba danuu argatan kanaan raajeffataniitu maali dinqiin akka kanaa akkamitti wanti galgalatti dadhabaa ture tokkichaan akkasitti kiyyoo keenya guute jedhanii Phexros ofii dadhabaa ta'uu fi qulqullummaa waaqayyootu namatti mul'ata gaafa gooftaa kanatti achi siqan. Yaa gooftaa ani nama cubbamaadha natti hin dhiyaatin natti dhiyaachuun siif hin ta'u. Ati waaqa qulqulluudha jedhee qulqullummaa gooftaa Yesuus ol kaaseetu ofii cubbamaa ta'uu isaa dubbate. Qarqara warra dhaabatanidha yeroo hundumayyuu bishina isaanii kanaa sa'an warri kara walakkaatti achi siqan garuu ani nama dadhabaadha, waaqayyootu qulqulluudha, waaqayyootu jabaadha, waaqayyootu qajeelaadha jedhaniit qajeelummaa karaa gooftaa Yesuus faarsu. Ofii mootoon taane Yesuusiin himu warri garaana walakkaatti achi siqan. Phexros kana godhe. Ani cubbamaadha, ani nama dadhabaadha, maaloo natti hin dhiyaatin natti dhiyaachuun siif hin ta'uu jedhe. Amma qarqara galaanaa jirrutti, amma tuujjubatti achi hin sinnetti qulqulluu ofitti fakkaachuu dandeenya. Mataa keenyan waan warra biroo caalmaa waan qabnu nutti fakkaachuu danda'a. Gara tuujjuba galaana walakkaatti gaafa achi sinnu garuu kun hafeetu nuti dadhabaa ta'uu keenya waaqayyommoo jabaa ta'uusaa, nuti cubbamoota ta'uu keenya waaqayyommoo qulqulluun ta'uunsaa nutti mul'ata, nu dhuunfata yaa firoota koo. Kanaaf kan gochuun nurra jiru, kan gochuun sirra jiru tuujjuba galaanatti achi siquudha. Gaafa tuujjuba galaanatti sinnu mul'ata caalutti ceena. Mul'ata caalu. Phexros faadhaan gooftaa Yesuus maal jedhe? Hin sodaatin si'achi nama kan walitti qabdu taata jedheeni. Hojii jijjiirrachiise gooftaa Yesuus. Hin ajaa'ibsiifatin. Qurxummii baay'ee kiyyoo kee galee hin ajaa'ibsiifatin. Hojii caalufan si barbaadaa jedheen. Tuujjuba galaanaa seenee gara walakkaatti siqee namni hojiidhuma tokkorra hin taa'u isa nuffisiisaa halkan qorra keessaa si bulchu. Qurxummii badu qurxummii bulee ajaa'u kana miti kan walitti qabdu. Fakkaattii kootti kan uumaman namoota mootummaa kootti walitti naa qabda. Ati Phexroosii dhagaadhaati dhagaa kanarratti mana koo ijaaraa jedhe Yesuus. Filanni maqaa isaatiif haa baay'atu. Yaa firoo koo, buleessa koo, buleettii koo, gaafa galaana walakkaatti achi siqtu, gaafa Yesuusitti achi siqtee waa'ee Yesuus kana caalmaatti irraa barattu, amala Yesuus gaafa guutummaatti barattu, gaafa duuka buutuu isaa taatu, gaafa hundumaa dhiistee gaafa Yesuus duukaa buutu, hojii jijjiira Waaqayyo, hojii sitti jijjiira. Hin ajaa'ibsiifatin qurxummii qabuudhaan, qurxummiin waan yerooti, qurxummiin waan baduudha. Innuu baay'ee si dadhabsiisee halkan guutuu dhaabachaa si bulche. Amma garuu nama walitti qabda, nama mootummaa koof walitti qabda. Kanaafan si barbaada, kan caalufan si barbaada. Nama akkasitti walitti naa qabdaa jedheeni. Galanni gooftaadhaaf haa baay'atu. Kanaafiyyuu Waaqayyo warra tuujubatti ishi jedhanii tole jedhanii achi siqan kana mul'ata caalutti akka darbitu si taasisa. Barunduma bakka tokko hin jiraattu, barunduma toorri dinagdee kee nuffisiisaa akka ta'u, harkaa fi afaanitti akka ta'u, haalli jireenya kee gaddeebi'aa akka ta'u, barunduma jireenya dadhabsiisaaf jireenya nuffisiisaa akka ati jiraattu jaalala Waaqayyoo miti. Gara waan caalutti akka ati dabartu, gara waan caalutti akka ati guddattu, gara waan caalutti eebba caalutti akka ati dabartu jaalalli Waaqayyoo isa kanaadha obboloota koo. Kanaafiyyuu kana gochuudhaan maal gochuu qabna? Tuujuba galaanatti achi siquu qabna. Galaana walakkaa gara tuujubichaa jira eebbi. Iyesuus Kiristoos keessatti achi siqaa. Qarqaraan dhaabatina. Waa'een Iyesuus barma yeroodhuma dheeraa keessummaa isin hin ta'in ofii keessanii keessa seenaa. Eebba isaa hirmaadhaa. Jaalala isaa hirmaadhaa. Fedha isaa baraa. Gaarummaa isaa baraa. Jaalala isaa baraa Iyesuus kana. Tuujuba galaanaa seenuun jaalala Iyesuus baruudha.
gadi fageenya jaalala Yesuus baruudha. Jaalalli Yesuus kuni gadi fagoodha. Tuujjuba kanatti siqaa. Tuujjuba jaalala Yesuus kana keessa seenaa. Gaafa kana keessa seentan eebba danuu qabattu. Gaafa tuujjuba jaalala Yesuus kana keessa seentan eebba danuutu jireenya keessan irratti abboomama. Of duwwaa miti. Obboloota keessaniif illee eebba taatu, balbala eebbaa taatu, karaa eebbaa taatu, karaa ittiin ormoonni iyyuu karaa keessan eebbifaman taatu. Gaafa tuujjuba jaalala Yesuus kana keessa seentan mul'ata caalutti darbitu. Qurxummii qaburraan nama qabutti ceetu. Gaafa tuujjuba kana keessa seentan ofii dadhabaa ta'uu keessanii fi ayyaana Waaqayyoo isatti hin fayyitan Kiristoos Yesuus kana qulqulluu ta'uu Waaqayyootu sin guuta, sinitti mul'ata, labsitu jireenya eenyummaa keessanii otoo hin taane kan Kiristoos taatu. Kanaaf itti siquutu nurra jiraata firoota koo.